السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. بكر تنتي سلامتن اسم بره هاجي سويتشا إن شاء الله ورك اللي نسرنا نورتفان حنت خيسنو إن شاء الله قنو نمجر الحمد لله رب العالمين. قال إنك ربيتي أشكرك يا ربي. الحمد لله رب العالمين. حييقا مال دبتو أديمنا الرح arra ilaalchi karaa biiftuudhaati mee rabbiin rahmata godhee fakkaati. Rabbiin rahmata godhee fakkaata inshaallah. Mee ni ilaalla yoom fiidoo tana hordofte gaa mee ni ilaalla. Akkana jennaan gaa kunoo baga qajeelchitee intalallee firraa hoggam fiidoo takka laalu qajeelchitee jirti baga firraa oofte eefagaa wardaadhaan waa'ee wardaa haasotti waa'ee wardattiin tume waa'ee wardattiin ajjechaa akkas jiru jetti inshaallah. Maal jennaarre qajeelii rabbi isaa qajeelchuu mee du'aan tun waan gartee nama qajeelchiti. Du'aan tun nama qajeelchiti akka ajaa'ibatti nama qajeelchiti rabbi haa qajeelchu. Yoo tokko gaa dhiiga soo baase tokko immoo aanayyoo obaase milkiidha. Kaanaan obaase sun milkaa'ee jechuudha. Obsa akkasiisa rabbi nu haqannuu jechuudha. Obsa gartee yoo tokko dhiiga si obaase ati aanan obaaftu. Inshaallah. Warri dhukkubsatee, warri gartee qilleensarra jirtan, warri gartee hospitaala keessa jirtan, warri harka namaatiin haa ta'u, wama fedheenuu miidhamee taa'ugaa miidhaa rabbi irraa kaasu. Inshaallah rabbi irraa kaasu. Ammas gaa irra deddeebinarra mee galmee biiftuudhaati yaa biiftu addunyaa tanarraa ni deemta deebi'ii kara islaminaadha. Rabbiin si hoggaan laalee rabbiin si araaramee fiidoo tantee tana hoggaan laalee rabbiin si araaramee jira. Deebi'ii karaa islaminaa deebi'ii karaa gartee hadiisaa qur'aanaa gariin namaa maal jaa karaa sheeka jaa karaa sheeka maare karaa sheeka keenya gariin ammoo garaa abbaa kiyya lakkii karaan abbaa keetiitis sin baasu garaan sheeka maal jettee haga bartu sin baasu lakkii ganda karaa ablee kajettu sin baasu karaan siiriidhaatis sin baasu karaa hadiisaa qura'aanaa si yaamna kotta. Warri waan kanatti hirtan hunduu karaa hadiisaa qura'aanaa karaa ergamaa keenya alayhi salaatu wassalaam isaan irra deeman xurree karaa isaan irra deeman irra deemna kotta sallallahu alayhi wasallam. Sammuu ta'e tana gorsuu ni dandeessaa? Sammuu ta'e tana ajajjuu ni dandeessaa? Sammuu ta'e tana waan gartee ishiin sammuun danteetu waan ishiin karaa malee yoo si ajajjee ifirraa dhorkuu ni dandeessaa? Dubbiin as keessa jirti. Hoottuu karaa hadiisa quraanaa. karaa abbaa keetiif raadhiisi karaa sheeka keetiif raadhiisi karaa ablee jettee haga bartuuf raadhiisi kootu karaa qajeelaa si qajeelchina karaarra deebii kootu inshaallah. Yaa buleeyyan laallee isin agarru isinii kararraa maqee karaa ibiddaa yaa'u waan jaalannu kotta karaa gartee hadiisaa quraanaa kanaa caalaa addunyaa tan irraa deemtaa waan feete daladdaa tana firraa dhiisi kotta karaa hadiisaa quraanaa. Mee obboleessa kee kadheengatti si biraa kute maaliif hin yaadanne awwaalte waan inni keessa jiru ni beektaa hin beektu. Kootu karaa hadiisaa quraanaa waan gabartu firraa dhiisi. Mukaa fi ganda sheekatii fi jettee hin gabbariin kootu karaa hadiisaa quraanaa karaa gartee daba hin qabne karaa achi naqabii as hin qabne kootu. ترجعي إلى الله. بكفيت هو ديم تيسر الطا
karaan tokkichumaa jechuudha. Eessa deemta? Harma Rabbiiti. Bakka feeti dadhaa. Bakki feeti. Mee bakka feeti waan feeti daladhaa. Rabbiin ifaa maleedha si argaa. Rabbiin ifaa ibsatuun barbaadu kana keessatti akkam khuluqa namaatii miti. Dukkana san isaa uume. Kanaas si argaa. Hotta karaa irratti karaa hadiisaa quraanaa biiftu hottu gorsa kunarra keeti. Rabbiin si araaramuu danda'a waan daladdu ofirraa dhiisi karaa irratti karaa islaaminaa qabadhu hottu shahaada qabadhu islaamii. Waan daladdu ofirraa takkallee dhiisi. Hottu karaa islaaminaa si yaamna. Biiftu waa hedduu agarte waa hedduu waan si dhalatu agarte deebi'ii gara Rabbii keetii. Deebi'ee karaa isa si uume galata galchiif Rabbii keetii. Dhiisii siirii. Namni kanaatti yoo jiraatan dhiisaaf irraa siirii. Siirii amma gartee ittiin fayyadamtaa amma gartee ittiin gartee soota malee waan fayyadamta kalleen hin jiru. Gogummaa harka namaa jala deddeemudha. Namni Rabbiin kiyya guddaan samii keessa jiraa jee beeku waan akkanaa hin dalagu. Bakka rakkatatti isatti ol iyyata. Hin dalaguu jechuudha. Maqaa musliimaa siirii dalagaa maqaa musliimaa hin himatina. Muslimni kasalaatu hawaan Rabbiin gartee irraa dhorgamu gartee hadiisaa quraanaa jala deemu. Kasaliin alaa muslimni hin jiru. Nama azzabaa amantiin islaamaa sin qeebaltu. Nama azzabaa asii nama akka feete godhaa asiin siirii itti godhaa assalaamu alaikum jettee asirra namaan bahin. Akkamitti musliima mi'aati waan musliimni sirraa fedhu san gartee akkaataa amantii musliimaa sirraa fedhamtu san hin guunne fi mi'aati akkamitti musliima. Karaa musliima irratti deebi dhugaa musliima. Nama azzabdaa dhiiga namaaf facaaftaa kaanni siirii namaaftaa ni maraachitaa akka feetetti nama ooftaa musliima. Laakiin musliimni karaan jiru musliimni waliin azzabu. Musliimni boru Rabbiin na qixaaxa dhabee kaawu musliimni waliin azzabu. Biiftuu karratti deebi'ii siin jaarra dhaamsi bobbaan irra dhaamsi eessa deemti biiftuu karratti deebi'i. Hoggaan laalee Rabbiin si laaffisu fakkaata. Fiidoota keessatti gaa hoggaan lallaalee jee akka waan gartee karratti deebitee akka ofirraa dhiiftu akkasumatti fakkaata. Guutumatti ofirraa dhiisiti karaa islaaminaa karaa si baasu irratti deebi'i. Karaa islaaminaatti deebi'i. Teesseen gowwoomin adeemtu guyyaani. Teesseen gowwoomin guyyaa hanga gaafni si bira geessu ifiti taa'in dalagadhu. Teesseen gowwoomin hoggaa azaanan deemi karaa masgiidaa salaati. Teessee hin gowwoomin gandi masgiinna jirurra dhaqe. Masgiinni bakka masgiinni isin deemi jala dhaqi salaati masgiida. Masgiinni keessa hin jirre shayxanaatu keessatti wal horaadha. Ganda gartee azaanni keessatti hin dhagamne shayxanaatu itti hora. Ganda wanni takka diin gaajaamee keessatti hin dhagamin shayxanaatu itti wal hora. Diinillee namni barachuu hin danda'u. Maaliif hin jiru gaha biraa hin jiru duwwaadha jechuudha. Ganda akkasiisanis rabbi sin godhiini kagartee gaa hin qabnes rabbiin masgiida keessa haa qabsiisu. Ganda masgiinni hin jirre shayxanaatu keessatti wal hora gartee
ganda hundarrattuu takka takkaan rabbiin keessa bakka masginni jirre guutumattuyyuu rabbi gartee keessaa gaddaabu yaa kabiira bakka jirtutti barsiisi akka wallaalummaa gatanaa namni ifirraa dhorku qur'aana baradhaadha. Qur'aanni dhiqaa sammuutii, qur'aanni gartee gingilchaa musliimaatii. Bakka jirtanitti baradhaa, bakka jirtanitti jajjabeeffadhaadha. Ifirraa maaliin dhorgitan yoo jenne waa'ee hunda ittisa dawaa qur'aanaa rabbiin gadi nuu buuse karaa gartee qur'aanni nu bobbaasurra akka bobbaanee galluun kanaanis ni daamaa jechuudha.